ganam sirraa deemtu. Caatiidha jettee kaarotii kana jechuudha kiiloo tokko cafaacafte shaayii kana gubbannatte caatii kana goote qaxat goote luka saqqaltee rafti. Kan jirtu mana ijaazaati bara hojii irraa baatee dhufte. Garaa ceef xabbasuudha wallaan. Gizee achi kaateetiin ganamti waa sila biiroo banee taa'aa miti illee tokko illee jira bar dhiirri jechuudha kun kan washaadoo jechuudha rabbiin jedhifama na haa godhu kana yoo jedhu hundaa miti. Tokko jira bar albaatiin tokko jechuudha kan maqaan dhiiraa. Inshaallah lukuma lamaan san qabaateedhaaf dhiira jedha. Lakkoofsi jechuudha. Ka taa'ee beera nagatu. Mana ijaasaa qabaa miti illee dubartii hojii galcha. Biiroo jedhan sanuyyuu bar biiroo jedhan. Maqaatu biiroodhaa bar. Manuma kan kireeffadhee kana kireeffatee taa'eetuma dhaltumaa fi shaantaa bichaa galcha. Dhaltumaa fi shaantaa bichaa baasuu fi baasuudha. Yoo tuun baate taantu dhufa, tuun baate taantu dhufa, tuun baate taantu dhufa. Tuun paantii kushina saqqaltee biraalitti, tuun paantii shintibeetti saqqaltee biraalitti, tuun inni taa'eetuma silaa gabbayee hin dalagatu akka ilma namaa paantii shamarranii tana mukaan uleemaa walitti uffatuma carqima jarri gatteetiin biraa deemte kana bichaa waliin laakka'uudha hojiin isaa dayyuusa jechuudha. Biiroon nu nagadaa jira, biiroon nu hojjeta. Moodesii beelli xaawula gara gattee nyette waliin guura taa'e. Sanuu barbeeritti shamar dubartoonni teennatoon illee takka gariin barata. Rabbiin Abdul Qaadir Chaw jedhanii bar. Paantii kana baafattee kushina saqqaltee biraalitti shindibati keessa saqqaltee biraalitti. Inni jechuudha gaafa jarri lixxeeti nyaata sanuma walitti harkisuudha hojiin isaa. Garaacha dhiibee deema. Kan nyaatee rafu ruuzii kan irraan dhugu sefenaappiidha. Sefenaappiin ruuzii garaa keessaa gaazii garaa keessaa gaaza guba jedheetiin jedhee qotiyyoo siddisa dheedhe fakkaate. Achi lafaa ka'ee shiishattii kanarratti luka gadiin kun akka lukkuu kana qadhata. Jidduu kana furdate duuba kanaan akka waan gizee nyaatu jechuudha hudduu guduunfatee nyaatee kanatti duuba kanaan hin jiru. Kabaangaali nama gizee waa nyaatu hudduu guduunfatee nyaatti miti. Waan takka jechuudha. Ka nyaatu gara duuba sanii gadi hin dhaqu. Gara afoo kanatti deema. Luttii kun luka gogorrii akkana dhaabata. Hin jiru jala. San keessa iyyuu biiroo qaba bar biiroo dalaga shamarran shan mojaha qaba. Ijoollee xiyya jedha barsan huyyoon saalfatu. Ijoollee xiyya jedha. Ya rabbii hurriin bu'in. Achuma amma ganantii lafa ka'ee Faatuma hojii deemtanii kaa waa godhaa hojii deemtanii. Saaree halkan kaarotii alancaa bulteessa lafa kaati. Halkan kaarotii kanatti itti naqatte kanatti laayivii irraa seenaa irraa deebiti irraa seenaa irraa ba'a irra deebiti irraa ba'a irra deebiti jiru maal qabdi? Ana galteen irraa dubbachuu jirta hin jenne. Jiru maal qabdi? Jiruun isii baddee. Achuma kaa hojii deemtanii. Hojii maali? Maaltu jira hojiin? Laa abbaan hojii ijoollee mana ijoolleen jirtu hin deemu. Hojiin maali? Hojii nyaata. Laa abbaan hojii nyaata hojjedhu. Mana nyaanni jiru mana hojii nyaataa hin deeman. Laa hin deeman hojii nyaataa. An biyya gala malee hin deemu. Kayi gali kaa gara biyyaa. Deemi gali gara biyyaa. Faa'ee mana daa'imman jirtu hin deemne arabni dhalchuu hin dhiiftu. Deemi kayi gali gara biyyaa. Shiishaan mataa si cufe. Kaarotiin qama'aa bulte mataa si cufe. Eessaan deemtan jalla fuula gindoo fakkeessita kun waa'ee hojii dubbanna. Maali hojiin? Hojii kaa hojiidha ka daladdee mallaqa argattu. Hojiin hojiidha ka daladdee mallaqa argattu. Si ajaa'ibaa bara. Ka daladdee mallaqa argattu hojiin. Hojiin maal inni? Ana boo hin deemu mana ijoolleen hojjetu mana ijoolleen jirtu hin deemu. Arabni daqiiqaa sagandii waliif fiiddi. Akka kormaa lukkuudhaa addaan turu sanuu addaan hin turtu sagandiif daqiiqaa waliif fiiddi. Arabni argite kun jechuudha.
Achi fiiganii shaaworii galanii bayanii ammallee kan bayan. Addaan bayan. Kosi baqitee maali hojiin gisee jettuun qaanfattu. Kamaaliif hojiin hojii gaa. Hojiin kaatu hojjettee mallaqa argattu. Gaafa duraaniin Itoophiyaa keessatti wannoo baasaboortii qabattee waraqata adii qabattee fuutee shaantaa kana gangalchaatiin gabsha maalaga jidar abaayat maama dishdaashat baaba kawaaya saqiir kawaaya kabiir ruuhii ta'aali tomaata boxaaxa dha biyyaas fidan sani hojiin maali jettee hin gaafanne bar guyyaa san hin gaafanne bar gaafa dallaalli Itoophiyaa mudii isin qabattu akka waan inshallah arabiin biyya hundaa takka ta'e hoy arabiin biyya hundaa takka ta'e hoy amma su'uudi matana keessa nama meeqatu jiraata su'uudi matana keessa bar namni salphaan hin jiraatu bar yoo diqqaate nama meeqatu jiraata sababa namni meeqatu su'uudii sana keessa jiraata akka waan arabiin isaanii tokko ta'eetitti dallaalli wannoo Itoophiyaa keessa wannoo barsiifna jedhanii maali biyya kama Itoophiyaa keessa barsiisan kan boxaaxa tomaata kawaaya ruuhii ta'aali waddi fooq waddi tahat arabii yoom timaatimiidhaa fi dinnichaa fi shunkurtii fi cilfaa bichaa irratti hafe arabiin araba numa nu keessa haatanii bar warrummaan Itoophiyaatti wannoo barsiisu kun maal inni kama barsiisan kun natti nimtanii isin ka barsiisan kana maal inni maabaraawi jedha maal maabaraawi maaliiti maabaraawi kijiba maabaraawi kana maaltu waliif fide habiibtiiti si'oosii jedhamoo soosii jedhanii soosii jedhaniitiin akka warri Dubaay uummatatti muudii qabatu kana Itoophiyaa keessatti illee muudii qabatan kamaaliiti si'oosii yoom madaamiin tante waa'ee timaatimii fi shunkurtii irraa rakkate yeneen naate mee dhufte ati maabaraawi nu barattee jirta haka min beritu xallaaf goolii sangatutanii maal qaba dhufte ati Itoophiyaa irraa dhufte يلا سرعة شيلي هذا الجلاس ودي دهانية شيلي دشداشة بابا من دهانية سرعة كوي وديها فوق سنجتة ما مالقوطاتي أكيد تديكو شيلها رابطة جلاسي قبتة جلاسي انت برتة رفته جلاس جلاسي قبتة كوشينا رابطة جزء ما دام كادرة توسين كوشينا كده خلصتي جزء انت يلا يلا بنجرو ايش عرفته بشان جيبي ماي سنجت بشان انت فده برشقه في جلاس في ريحه جلاس في ريحه سرا قصل سنجت يل ودي مطبخ صبي ماي هار قصلي سرا بالصابون بالليفه بعدين انا ماشي ماي بماي وديها قبابه برا سنجت ما مالقوتها وانا تقول تجرا قبشة مانكا دشداشة بابا دشداشة ماما سيارة مالي كان أخذت يوم ركضت بيتي أربا يوم كان ركضت بيتي أربا يا ناتي كناف كناف وري بيا أربا جرتان warri mana madaamee jirtanii akka gubattanii illee gubattan nama daladdani rabbiin madaamee isin laafisee birrii yoo argattan nama daladdan warri mana madaamee jirtan warri ammoo barraa jirtan warri ala baatan shaantaa fudhattanii caammaa mana gattanii warri mana madaamee irraa baddan haga biyya lafaa keessa jirtan hojii hin filatin akka jedhaa dalagaa keessattuu takka ijaazaa baate sargii dhatte caffarte waa maamadoon duuba kana qaqqabee barsiifnaan deebitee hojii dhaquun feetu hojii filatte teette takka ijaazaa baate takka bakka ijaazaa wayii dhatte galte taanaan duutee baddi malee hojii deemuun feetu duutee baddi malee bakka ijaazaatiin waa maamadoon dhaqee mana ijaazaa sanitti maamadoon dhaqee waa kana guyyama takka lama waldhaansoo waliin bu'e taanaan biiroo keessa dhaqee waliin tattabate waldhaansoo waliin buunaan abadan borullee teettee sama isa
dhufeetu maanii naa walii wal'aansoo bu'aa. Iftaan illee teetteetuma yoomuma naa walii wal'aansoo bu'aa eetti. Gaafa yoomuma naa walii wal'aansoo bu'aa teetteetti guyyaa takka gangalchee miti illee wal'aansoo bu'een saaloonii keessa garanaa garanatti teetteetuma isaa eetti. Adda namni jarasii cirri godhuun jetti kun hoosiin kokkee baaftee. Jarasii namni cirri goona hin dhufee wal'aansoo waliin bu'u. Habibti distii kan keetii walii wal'aansoo bulii kudha shayyoo hojjette mindaa fudhattee baata. Guyyaa shayyoo hojjette mindaa fudhattee baata. Distii hojii wal'aansoo bu'i. Kushiinaa kan keetii waliin shinti badee kan keetii walii wal'aansoo bu'i. Birrii fudhattee baata. Kana dhagarannaa garana si gangalchu. Itoophiyaa dhabdee baata akkasiisan. Itoophiyaa bar harma osoo hin baafne fireendi baafatta Itoophiyaatti. Nama tamma Itoophiyaa yeroo tufaati. Didikkoon tunniin bara. Osoo harmaan baasin fireendi baafatti bara. Harmaayyuu bar reef harminuu reef agaddi kan ol quuqaadha uffata keessaan. Fireendi qabdi. Reef mataayyuu giddiidhaan achi duubatti harkiftee qabsiifti. Giddiidhaan. Fireendi qabdi. Kunoo kuulii kana jala diddibattee kana jala akkana goggodattee kanneen akkana goggodattee. Akkana goggodatteeti baati. Kunoo gizee laaltee nyette waa takka wannan jenne kun keeppii akkana sirra goggodate. Saalee jira Itoophiyaati bara keeppii akkana sirra akkana keeppii akkana goggodate. Akkana kana qabate. Kun hundi fireendi qabdi. Fireendi wanni cuucina dargitu kun akkuma inni godhu rabbiin isaa haa beeku. Akkuma inni godhu garmanni deebisu bicha rabbi haa beeku. Fireendi qabdi. Sigalee way dhabdee baatee bifti ni jira Itoophiyaa. Ni jira bara Itoophiyaa. Mataa lafa qaqqabadhaatii dalagaa. Hojii hin filatinaa. Hojjedhaa. Akka bilaashatti Maamad hojjan ajjantee maadaatii baaftu. Silaas jamir dhiirri yeroo ammaa maadaatii balleessuu irra maadaatii fidaa jirti. Dhiirri gisee amma. Dura bukurii balleessa jedhan dhiirri. Bukurii maal balleessa amma inni mataan isaatu bukurii fidaa jira. Inni mataan isaa yeroo ammaa bukurii fidaa jira. Maadaatii fidaa jira. Maadaatii fidaa jira mataan maan isaatu. Maali de oyyaa artireedii. Maadaatii mataan isaa maadaatii fidaa jira. Amma yoo tokko kan namni dhiirri maadaatii balleessiti. Eesh! Maadaatii balleessaarti. Mataan jiraa maadaatiidha. Maadaati maal balleessa? Gizee waa fanniisa fuularraa argite dhiirri wannoo balleessadhaan finniisa fuularraa balleessadhaan eesh! Finniisa balleessaa. Inni mataan isaa finniisa. Finniisni sunuu erga isaa wal barattee sit dhufe. Erga isaa wal barattee finniisni sunuu sit dhufe. Wallah jaalibee erga isaa wal barattee finniisa sanuu erga isaa wal barattee baaftee ati mataan kan kee. Dhiirri akkamiin bukurii balleessadhaan ibsa godhi. Akka namoonni tokko itti yaadan akkasii bara. Akka namoonni tokko itti assaabantu akkasitti assaaban. Dhiirri maadaatii balleessaa dhiirri bukurii yoo dhiirratti dabalamte akkana diseesiin lubbuu kiyya bara akkana maal akka ta'e beeku fuulli kiyya waan ta'e argite lubbuu kiyya bara osoo dhufteeti ijaazaa bara amma kunniin hundi sirraa mucuqeedha. Maal sirraa mucuqeedha inni gogaa du'e baadhatee deema gogaa du'e. Inni nu gana maadaati fuulli isaatu mela laalime tokko namni akkuma warra Dubaayitti amma qibaatii fi maaliif duba haatanii gurguran kan. Kana gizee akkana godhatte halkan akkana godhatte akkana sirraa balleessa kana gizee kana godhatte kana sirraa balleessa kana gizee kana godhatte kana sirraa balleessa warroonni fuulli keessa akka jettan barbaaddan buskuutii ta'uu barbaaddan kana ta'uu barbaaddanii jettan kana dibattan kun ka halkaniiti kun ka guyyaati kun ka ganamaati kun ka maaliiti isin jedhan. Ofii gizee filtarii jala akkana ta'anii akkanatti as deebi'an kun olaa argitanii maqaa fuula kiyyaa kana argitanii filtarii irraa akkana baay'ee as deebinaan isaanuu irraa hin balle maadaatii isaanii kan balleessine maadaatii kan keekka hin balleessine hinnaati. Ati taaksii ergitee ganama galgala guurtaa porodaaktii hambaa. Gizee laalteta isaanuutu shaashii keessaan kaatee dhaabatti. Aan kaka kiyya gadi hin dheeresine kan qucuucoon tiyyaayu shaashii keessaan kaatee dhaabattu akka mataa biraazarii kiyyaatitti.
Mataan maan inni gadheeressaa ati gara magaalaa taaksii baaftee ergitu kamaaliiti. Mee lakkii mee. Mataan maan inni gara magaalaa mataan maan inni dheeressaa fi ati gara magaalaa taaksii baaftee ergitu kamaaliiti. Ni galiinisti nahim. Mee nahim kamaaliiti. Shaqal muka kabibti shaqal. Bani sammuu kan kee. Abbaa manaati yoo heerumtee jette maadaate sirraa badaa. Abbaa manaati yoo heerumtee jette birrii waliin qabattaa. Sijjamir dhiifa manarraa ta'aati waan ofiin heerumneef akkana haasayaa jirti naan jedhaa malee isin hundi iyyuu ni beektan. Taanteetiif huun heerumne ta'uufiitu hin beektu. Waa'ee xiyyaa kenna haasofti. Ta'uufiiti waan heerumneef waa'ee kenna kana haasofti waa'ee maaliif haasofti. Akkasiyyoodha. Ati aantu ijaarsa kenna. Hamitu ijaarsa kan keetii waliyyoo barbaachisaa ta'eetiin jedhe inshaallah. Guyyaa akka qamaleetitti halkan akka kangaarootii garaa keessa kaaddu I don't care. Akka barbaadde godhi. Anka ijaarsa kan keetiin hin rakkisu. Akka barbaadde godhi rakkoon qabu. Dhiira sijjamir hagguma harkaa qaban elmatan dhiira. Dhiira waan itti qicatan keessaa qicatanii bara. Akka saa dhaltiiti. Dhiiraa fi saani dhaltii tokko. Saa dhaltii guyyaa itti qiccee galgala keessaa qicatta. Nan sobeekan. Guyyaa itti qiccee galgala keessaa qicatta. Dhiirallee hooma itti qicca keessaa qicatta. Yoo ati nyaata itti tolchite akkuma ati nyaata itti tolchitetti inkibikkaa beeqabaa yoo ati tolchite akkuma ati qabaa itti tolchitetti. Akkuma taa qulaallatetti jechuudha. Waxiin lukuu akkuma taa qulaallatetti dhiirillee akkuma taa qulaallatetti. Yoo ati qulaallahu balleessite jettee numa bada. Akkas homanti qicca keessaa qicatta. Homanti bufte keessaa bufatte. Si galee gatii kana ta'eef haga jirtanitti hanga biyya ambaa jirtanitti hojii hin filatinaa dalagadha. Hojjetadha. Ifaajadha. Halkan inshallah luka kana saqqallee lubbu. Eebate osoo si bira jiraadhe sa'aatii kana maaluma qabaanummaa. Eebate wallaahi billaahi. Akkanitti jiru osoo argite akkamitti jira? Duddachi ta'e. Mudhi cabee. Maal ta'e? Mee maal ta'e? Akkamitti jira? Fedhii daqiiqaa 5 keessa jira. Habitti akka inni itti jiru tokko hin jiru. Fedhii daqiiqaa 5, miira daqiiqaa 5, karuuza, kaluqquu. Ka Pepsi du'anii yaambaatii fuudhee dhuge. Miira daqiiqaa 5 keessa jira. Miira bara. Waan si gara sitti fakkaata bara. Gizeen amma ciisee akkanatti akka luqquu duuteetti sitti haasawusan ati ammoo akkana laaltee waan inni dhugaamaan si jaalatee du'aa jiru sitti fakkaachuu danda'a. Akkasumatti fakkaata. Haga mataa kiyyaan baatu osoo amma janajjanee uummanni dhugaan akkasin maraataa jiru. Habiibii kiyya product or sexual waan jedhamu wayiiti jira afaan ingiliffaatiin dhiibaa wanarraa ta'a. Miira daqiiqaa 5 jechuudha. Miira daqiiqaa 5. Miira daqiiqaa 5 sheexana waliin wal deeggaree deema. Wallah dhugaa isin jedha. Miira san keessaa bahee jetaanaan hin jiru bar kutee bar. Kutee. Yoo bilbila sirraa cufatee iyyuu hin jiru. Deemee tabiraatitti illee dhaqee innan jedhe. Wallaahi wallaahi. Wallaahi wallaahi kun rabbii haadhati yannagaa nan galche. Wallaahi wallaahi. Hirriba keessa abjuudhaan si argee akkanitti jiru osoo argite. Wallaahi billaahi. Innan jedhe. Wannumaan galee haa galu. Badee si dhufamu baddee na dhufte. Wallaahi wallaahi. Wallaahi kun osuma wallaahi. Allah shaahideen natti haa ta'u. Rabbii fi wallaahiin tun rakkatte. Rabbii fi wallaahiin tun rakkatte jidduu nama walii gorbaatutti. Kan yaa ta'eef habiibti tiyya ruuzii kan kee qaxaqqata ta'a. Otoo si ta'e afaanatti tiyyaan gaccarisee kushiina arabaa dalagadhee birratti gassuu qadha. Birri gassuu qadha. Wallaahi ni dhufa birriin jiraannaa. Birriin jiraannaa ni dhufa. Anamma akka kiyyatte jechuudha. Akka kiyyatte akkuma isin argitan jechuudha kun keessanuu beektan ka kijiba jettanii kijiba jedha dantaa keessanii waggaa 22ffaa amma seene kanatti namoota hedduutu iyyuu heerumii dubartii waggaa 27 8 ol tarraan faayidaan qabdu heerumii yeroo qabdu kana namni naan jedha. Akka waan yeroo laakkaniin harka kaayaniititti. Anuma uummata kanatti fakkaatu gaafa ani mallaqa argadde ni dhufaa waan jedhu wayi.
أما نمان هي تين تنجي جولا يو دياسبورا لنا دي ده أسيقا في إثيوبيا قبل بلاد أبا بربادين نكاح ده أبا بربادين نكاح ganzab kaalee kasamaa manga daalle jedhansan walillaaf ilaalu waan hin jiru salbaajii bituurra mallaqa hojjetadhaa kiisi kaadha salbaajiin bitina mallaqa dalagadhaa hojjetadhaa ifaa jedhaa mallaqa kiisa kaadha haga salbaaja bitta wallaahi wanta akka isiniin fayyadu salbaajiin an dhugaa isiniin jedha birrii keessan ji'a takka hojjettanirraa birrii keessan ji'a takka hojjettanirraa mee yoo fakkeenyaaf birrii ji'a sadii harkaa qabaatteen birrii ji'a takkaatiin warqii bitii morma kaadhu birri majii takkaatiin warqii bitii morma kaadhu warqiin sun waggaa takka booda meeqa taati ilaali mee deeftee gurgurtaa waggaa takka lafa kaayiti warqii wayii bitiiti ama lafa kaayiti hanga birrii lafa keettu jechuudha waggaa takka booda warqiin sun meeqa akkasii taatu deebisiif makan keetii gammati makan keetii of gaafadhu ni argita gatiisii wallaahi ni argita gatiisii bittee wal fageetti warqii takka silaayyuu akka ilaalanii ustaaza kana eenyu maqaan isaa baale dhalataa baaleeti mucaan sun eenyu akka inni ta'e hin beekan maqaa isaa roqachina jira maal jedhe mana dhiiraa dhalaan biyya arabaa teettee miliyoona 5 ijaaruu dadhabde jedhe namni biyya keessa jiru miliyoona 1 miliyoona 3 yookaan miliyoona 2 lafa bitee mana ijaaree meeshaa guutuutti galfataa jedhe lafa bitee mana ijaaree meeshaa guutuutti galfataa sababa maaliitiif abbaan keellee cirata obboleessi keellee cirata kun illee cirata kun illee cirata kun illee cirata hunduu nama si qunxuuxaa jechuudha hin barakattu birriin bolokkeetti bakka birootitti birrii 150 jiru kiiloon bakka bira dhaqaniitiin 100 fi 80 bitan gatii keenyaati jechuudha gatii kana ta'eef atadha warqii giraama 10 guddaa miti giraama 15 bittee yoo morma kan keerra kaatte yoo gurra kan keetti kaayatte yoo quba kan keetti kaayatte san bareechitee jabeessiteetiin yoo kaayatte gaafa biyya galteetiin jette gurgurtee nagati tarta gurgurtee ittiin hojii hojjetta ama biyya arabaa kanaan argine ma bar ilma ofii warqiidhaan itti fuuti dubartiin gaafa ilma fuutu warqii gurgurti bara biyya arabaa irratti hin argine gaafa ilma fuutu warqii gurgurti warqii gurraa baaftee gurgurti baankii qabsiitti warqii gurraa baaftee birrii fuute sammuu keessan banaa keessatti warri dhaltanii ilmoo qabdan ilmoon tanteetu responsibilitii kan kee jala jirti responsibilitii kan kee jala jirti ilmoon tanteetun abbaan homaa rakkoon qabu abbaan gariin gara bilaafise malee gariin ammoo akkuma daqiiqaa 5 akka kormaa lukkuudha hin jedhee ka'usan hin jiru barachi booda hin jiru achi booda kara bilaafise malee kara biquwwaa wayii keessa kaa'e malee sakkaaraam irraalee dhaltu hayyuu irraalee dhaltu sheeka irraalee dhaltu qeesii irraalee dhaltu ilmoon responsibilitii kan kee jala jirti itti gaafatamummaa kan kee jala yoo hin baranne taate barumsaan doomaa taate hayaadha akkamiirraa baddeesin jedha yoo gabbaatee durriyoomtee kan waa balleessitu taate hayaadha akkamiirra dhalteesin jedhan yoo ka dhugee ka sakkaru ka barandaa namaa dhaabatu taate hayaadha akkamiirra akkamitti dhaleesin jedhan yoo ka hatu taate illee hayaadha akkamitti sin jedhan responsibility jalaa hin baatan jechuudha. Siigalee gatii kana ta'eef akka dandeettanitti akka wallaalummaa kiyyaatti waan isin gorsoo jiraate ilmoo dhaluun duratti siinqee qopheeffadhaa waan ilmoo dhaluu irratti ilmoo achi booda dhaltan ilmoo gara takka naltu ilmoo dhalu gara takka achi booda suuta laaltee qopheeffattee mijeeffattee lafa kaattee ilmoo dhalta gara takka gara si yaalattu hin qabdu ilmoon tante ati garuu dura dursa maal godhuu qabda lafa jala mijeeffadhu jireenya kan kee dubartiin amma yeroo dhaluudhaaf deemtu dura lafa jala waa tolfadhu maal gorsa fokkataa wanni gorsa fokkataa gorsuun maal inni yaa wannan gorsa fokkataa gorsuuf hin jiru gorsa fokkataa miti waa ol kaayadha urduba waa akkana kaayadha hin jiruma jedhaa waa akkana kaayadha laal hin jiruma jedhaa
Hinka wedat ma wa kana kada. Waye ibsa gafa emergency o isne du foyte so jira. Haddati waan xiqqoo irra rakkateetiin deemteetiin mallaqa wayii fuutee balleessitaa miti. Gaafa hajaa lubbuu asii dhaabattee kokkee akkanatti akkana si godhanii waa si gaafata. Anama mana kana keessa ofii kiyyaa gaafa kophaa jiru yoo birriin kiisa kiyya keessa hin jirre yaadan nabbu'a. Yoo birrii keessaa hin qabne.